Ayyee hordoftootaa fi daawwattoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan kiyya Abbaa Gammee jedhama godina Awustiraaliyaa irra. Abbaa Gammee anaa dhufu baga nagaan dhufte. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaan wal bari. Tole, iddoo galatoomaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa hojii gaariitti jirtu. Maqaan kiyya Abbaa Gammee jedhama Awustiraaliyaa irraati. Ayyee ulfaatu Abbaa Gammee galatoomi. Egaa Abbaa Gammee namni gara Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi jaarmiyaa ABO keessa ture, warri taaksii foorsii keessa ture haalaan si beekadheen abdii qaba. Akkuma beekamu Abbaan Gammee taaksii foorsii warra hundeessanii fi warra taaksii foorsii keessatti qooda guddaa qabu keessa nama tokko akka taate quba qabna. Awustiraaliyaa keessatti garee taaksii foorsii ijaartanii hojii gurguddoo akkasii hojjechaa turtan quba qabna. Mee waan sanarraa waan seenaati, waan bara miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo baay'een isaanii gara biyyaatti galanii waraanni bilisummaa Oromoo lagatti hafee isin immoo taaksii foorsii hundeessitanii akkaataa waraana bilisummaa Oromoo ittiin gargaaran irra turtanidha. Mee waan sanarraa maaltu ta'e, maaltu haala isaan nu yaadachiisime dhaggeeffattoota keenya bakka tolutti. Tole, hedduu galatoomii. Wanni kun gaachii duuba nu deebisa 2018 fulbaana 15 erga dhaabii ABO'n biyyatti deebi'ee booda waraanni bilisummaa Oromoo alatti hafuutu jira. Kunis egaa akkuma beekamu irra deddeebiidhaanis namoonni garaagaraa ibsaa turanii haalli qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo, sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo mootummaa Ihaadegiin durfamu sana bakka dhiibuu haa ta'u malee akka inni itti xumurame sun mooraa Oromoo keessatti shakkiis keessattuu immoo kaayyoof akeekaa ganama lafaa qabatanii ka'atan waan mirkaneessuu hin dandeenyee fi waraanni bilisummaa Oromoo galma isaa akeekkate waan hin geenyee fi ofitti amanee hafuu murteeffate. Dhaabis immoo hoogganni isaa fedhiidhaan ala haala hamaa keessatti, haala xaxama keessatti dhiibamee galuun waan wal nama gaafachiisu miti. Sana keessatti waraanni kun caasaan dhaabaa biyya alaa ture kun kallattiidhaan Finfinnee irraa hoogganamaa waraana gargaaruun, waraana dhiyeessii gochuun rakkisaa waan ta'uuf waraanni kun independent ta'ee hojii isaa akka itti fufuu qabu. Akkasumas immoo warri biyyatti gale immoo haala danda'amu keessatti haala qabatamaa biyya sanaa beekamaa yoo ta'e iyyuu yoo hin danda'ama ta'e hojii siyaasaa sanaa itti fufuu akka ta'udha. Egaa inni sun akka mariitti dhiyaate osoo hin ta'in kuni yaada hawwama namni garaagaraa qaburraa waan ta'e sana keessatti haala rakkisaa sana keessatti uummanni Oromoo haga tokko osoo hin danda'in irra guddaan sababa wayyaaneen bakka sana gadhiisee fi garuu haa ta'u malee sirni sun immoo bakkuma sanatti hafee akkaataa ilaalchaatii sana keessatti warri gammadan jiru, warri immoo qabsoon itti fuufa jedhan jiru. Sana keessatti egaa waraana kana gargaaruun, utubuun, bira dhaabbatuun dirqama ka jedhu ofuma keenya ofitti uumnee kaka'umsi kun bakka garaagaraa jira, fedhiin kun bakka garaagaraa jira. Jalqaba namuu gama isaatiinitu waan danda'u godhaa ture. Isa booda immoo akkuma walii yaafannutti walii deddeemnee walii dhudhumnee koreen taaksii foorsii jedhamu gaa. Taaksii foorsiin kun uumame. Taaksii foorsiin yeroo uumames rakkinoota akkuma ati beektu rakkina keessatti uumame. Chaalenjiidha. Uummanni biyya alaa jirus hedduun isaas gammachuun qabu. Maaliif waan
qabsoon xumurameera kan jedhu warri qabsoo kana dura deemanii keessattuu haasaa turan akka goolabame waan jedhu kunis ololo uumee ture. Chaalenjiin isaa salphaan ture jechuudha. Hedduu ulfaataa ture. Sana keessatti immoo caasaan dhaabaa biyya alaa jirus immoo wanni kun sirrii miti waraanni dhaabuma jala jira kan jedhus ejjennoon akkasii kun jira. Inni kun egaa dhugaatti warri biyyatti gales ammuma kaatee ammuma waan kaleessatti dadhabde salphaadhumatti gadhiisuunis salphaa miti. Jijjiirama tokko keessa seenuuf hedduu namatti ulfaata akka dhala namaatti. Haa ta'u immoo caasaan maaliif hoogganni dhaabaa baay'een diinaan makamanii waan jiraniif murtii waan dabarsaniif warri booda keessa PP'tti galee wanni kun hin ta'u jennee hedduu wal dura dhaabbanne jechuudha. Wal dura dhaabbannaa kuni an akka yaadutti poozitiiviidha dee ilaala. Maaliif waan hubatte tokko qabsoo isa biyya keessas inni alaas baraaramuu fi sochii godhamedha jechuudha. Wal dura dhaabbannaa ture. Yeroo sanatti sirriidha. Haa ta'u immoo sana keessatti taaksii foorsiin dhalatee haga 1921 haga dhufee 23tti hojii gaggaarii kan hojjetamaa ture. Chaalenjiin isaa salphaa miti. Sana keessatti gaa haalli hammaatee rakkinoota kana furuuf immoo mareen jaal marroo fi jaal gammee wajjin mari'atamee akka isaan miidiyaa irratti dhufanii taaksii foorsii kana raggaasisantu godhamee irbuu miidiyaa irratti dhufaniitu raggaasisanii isa booda namnis fudhatee confusioniin jiru sanaan hir'ateetti taaksii foorsiin hojii isaa jalqabee. Sana keessatti egaa taaksii foorsiin haa ta'u malee ololli garaagaraa karaa garaagaraa irratti dhiibamuu oofamuu hin dhiibne. Sana immoo furuu fi yeroo walga'iin garaagaraa mariin garaagaraa hawaasaa wajjin fundraising garaagaraa godhamu dirqama qondaalonni garaagaraa akka isaan irratti hirmaatan godhamaa ture. Kunis ta'e jedhame wanti godhamee fi tiraanispaarensii uumuuf maaliif tiraanisparensiin akka uumamuu fi godhame dhugaa dubbachuuf sana keessatti haaluma sana keessatti uummanni Oromoo yeroo gabaabaatti walitti dhufee waraana kana baraaruu irratti waraana kana tumsuu irratti walitti dhufee hojii guddaa hojjete. Sana keessatti qaamonni garaagaraas walitti dhufanii waa goggoochuu yaaluun kun ni ture. Haa ta'u immoo adda dureedhaan taaksii foorsiin hojii gurguddaa hojjeteera. Chaalenjii isa mudate waliin hojii haala ammaa qabsoon bilisummaa Oromoo keessatti keessa jiruuf keessa darbe keessatti ashaaraa guddaa kaa'eera. Akka alaa ololamuufis miti namoonni waan barbaadan jechuu ni danda'ama. Akkaataan itti maallaqi qabamaa ture salphaan turre jechuudha. Maaliif tokkoffaa nu hundumtuu miseensa ABO turre caasaa dhaabaa keessatti hojjechaa turre dadhabinaa fi hamii achi keessatti alaa keessaas haasa'amaa turu qorannaa yeroo gabaabaa tiin godhameeni tiraanisparensiin sirna akka godhamu namni qabsoo kana keessatti makamee kan kooti qaama kooti jedhee akka adeemu gochuu irratti hojii guddaatu hojjetame. Hojiin suni osoo leadership waliigalaa waan kana maintain godhee transform gochuun danda'ame sadarkaa guddaarra akka ga'u waan nama shakkisiisu hin turre jechuudha. Resource guddaatu keessa ture. Qabsoo bilisummaa Oromoo beektonni baqatan jedhamu keessattis hedduu namni Oromoo ta'ee hirmaateera jechuudha. Gara boodanaa kana immoo muuxannoo hedduu fudhannee uummata bira sadarkaa haga gadiitti geenye jechuudha. Sadarkaa namoota bira hin gaamin yooma nama hawaasa keenya keessatti beekamaa yookiin namni dagate yoo ta'e malee nama haga tokko tokkottitu
bira gahame jechuudha. Wannoon isaa bal'ate sana keessatti waan kana jabeessanii gara fuulduraatti deemuufis sadarkaa instituutioniitti jijjiiruu galmeessanii chaaritiin garaagaraa galmaa'ee sadarkaa akka waliigala biyya kanaattis galmaa'ee wanni kun seerawaa ta'ee akka godhamuu fi sadarkaa sanarra gahamee ture jechuudha. Egaa walumaa galatti qaamonni namoonni tokko namoonni jalqabumarraa kaanii taaksii foorsii jibbaa turan ijaarsa itti hinamanne hedduun turaniiru. Sana keessatti jeequmsa garaagaraa keessa isaatti koree isaa keessatti walchakkii uumuu rakkinoota xixiqqoo uumaman babal'isuudhaanis fedhii mataa isaanii bira ga'uufis taaksii foorsii keessatti rakkinni uumamee ture. Gargar deemuunis wanti akkasii uumamee ture. Egaa walumaa galatti hojiin hojjete hojii salphaa miti. Wantoota kaan immoo wantoota miidhaa achi keessatti uumaman gaaffii ittaanu keessatti deebisuun ni danda'ama. Walumaa galatti ka'umsi isaa haala hamaa keessatti ka'e haala yeroo gabaabaa keessatti immoo ol guddate hawaasa hammate waraana bilisummaa Oromoof immoo wabii gaarii ture hamma hojjetetti. Sana keessatti wanta irraanfatamuu hin qabne hawaasi yeroo hedduudha kan namni yoo xiqqaate ji'atti yoo xiqqaate hawaasa walitti qabuun mari'achuutu jira. Akka Awustiraaliyaa qofa miti wanti kun giloobaalidha. Giloobaalii deemaa ture. Walgahii yoo asiin jiru ta'e Ameerikaa jira, Ameerikaan jiru ta'e Awurooppaa jira, Awurooppaan jiru ta'e Kanaadaa jira. Sadarkaa sanatti deemaa ture. Sadarkaa sana irratti immoo qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo hirmaataa turan. Gaaffiin uummataa wanta kana jaarmiyaa jabaatti akka jijjiiramu gaaffii uummataa ture jechuudha. Gaaffii jajjabduu jechuudha. Gaafonni kun har'as rikoordi ta'e kan nu bira jiru hawaasis kan gaafatee yaadannoo isaa keessaa qabu jechuudha wanti kun akka jaarmiyaan ABO dhalatu keessaa gaaffii hawaasaati. Kanarratti waan hawaasi gaafateefu deebii daddafanii kennuu dadhabuun gara dirree ture. Egaa waan isaan turse akkamitti akka isaan turan isaantu beeka. Kana deebii isaantu kennata. Hagana yoon jedhe waa'ee taaksii foorsii gaanatti fakkaata kan boodatti jechuudha. Ayyee galatoomi waa'ee taaksii foorsii kana waan itti dabalattu yaada xiqqoo tokkoon qaba. Tokkoffaa taaksii foorsiin har'a jira. Yeroo ammaa kana jira taaksii foorsiin. Yoo hin jiraanne akkamittiin badee isa jedhutti yoo deebine akkam. Baay'ee gaariidha. Egaa hamma gaaffiin waa'een jaarmiyaatti jijjiiramu kun gaaffii gurguddaa ture. Taaksii foorsii keessatti akkuma isin jedhe immoo adeemsa 23 keessa 2023 keessa rakkinoonni garagaraan 2022 ka'ee uumamuun tureera. Waan wal nama gaafachiisu mini kun miidiyaa irra garagaraarras tureera. Namis bahee walitti dhedheekamaa tureera. Haa ta'u immoo waan sana keessaa abbummaadhaan qaama jirutu jira. Adeemsa keessaa taaksii foorsiin rakkina hamaa keessatti osoo kufee jiru yeroo kufee jiru jennu in a sense koree isaa keessatti rakkinoonni uumamaniiru. Koreen bakka lamatti bahee ture. Gareen tokko ammanatti faakshin gochaan turre baay'inaan miidiyaa irra ture. Haa ta'u immoo underestimate gochuus hin dandeessu. Maaliif namni kamiyyuu kaleessa waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun gargaaruu tokko taanee hojjechaa turre. Yeroo adeemsi sun dhalate immoo qaamni suuta waa ilaalu tureera. Qaamni immoo waan kana babal'isee fiigaa tures tureera. Sanuma keessatti hubannaa yeroo sanatti wanni kun sirrii mitii judgmentii hawaasaaf dhiiftachuudha. Haa ta'u egaa taaksii foorsiin
osoo sana keessa jiruuti kan jaarmiyaan ABO kan inni gadi ba'uun dhufee jechuudha. Kanaaf egaa jaarmiyaan ABO dhufee asii silaa hawwiin keenya hawwiin ture qaamoleen taaksii foorsii dabalatee taaksii foorsiin gatii leencaa qabaa. Haa ta'u immoo qaamonni garaagaraa gargaaraa turre kan jedhamus walitti dhufamee jaarmiyaa ABO kan ta'u malee akkaataan itti jaarmiyaan ABO yeroo sanatti dhufe seetaappii wayiiti reedi meediidha. Akka hawwamee fi akka ta'utti rakkinoota akka amma uumaman kana baatee dhufe innis jechuudha. Maaliif reedi meedii seetaappii nama waan ta'eef akka kanatti dhufuun suni rakkina iyyuu uume jechuudha. Irrayyuu rakkina uume. Okay. Waan jaarmiyaa ABO keessaa waan baay'ee kaasnee dubbachuu dandeenya. Egaa anis jaarmiyaa sana keessan ture warruma bu'uura isaa keessan jira. Atillee jaarmiyaa sana keessa turte koree godinaa keessa jirta. Haa ta'u jaarmiyaan ABO bara 2023 ati qondaala jaarmichaa turte. Garuu yeroo sanatti rakkoo turetu jira. Jettanii isin qaamni Awustiraaliyaa jiruu fi gara Ameerikaa jiran waliin wal dhabdeen gidduu sanatti furameera. Iyyata akka gara dirreetti ergachaa turtan quba qabna. Irra deddeebiidhaan. Rakkoon ture suni maal ture? Iyyata keessaniif deebii argattaniirtu? Walumaa gala gaaffii gaariidha. Maaliif wanni kun hin bubbuleyyuu. Bara sana eebila 12,2023 kan jaarmiyaan ABO labsame isa dura walgahii garaagaraa eebila 13 gaafa sana dursee walgahiiwwan turan irratti hirmaadheen ture gaafota dhidheessine qabna isa duras yoon walgahiin irratti argame qaba walgahii immoo namni irratti argamee yaada keenya achi keessatti ibsachuu yaalli jira. Tokkoffaa taaksii foorsii dabalatee warroota irratti hirmaatanii gargaaraa turantu jira. Koree qofa osoo hin ta'in sadarkaa hawaasaatti ijaarsatu ture. Ijaarsa jabaatu ture jechuudha. Ijaarsi kuni waan haaraa yoo itti fidde akkamitti fudhata? Marii barbaada jechuudha. Hawaasi kun hawaasa Oromoo biyya isaarraa rakkoo poolitikaaf baqatee biyya Faranjii keessa jiraatudha. Nama immoo nama jechuudha. Nama yaadu jechuudha malee horii miti jechuudha. Namni kun immoo kaleessa yeroo isaas wareegee maallaqa isaas wareegee waan danda'u gumaataa ture jechuudha. Waan tuffattuuf hin qabdu. Value gochuun dirqama jechuudha. Haa ta'u hojii sana keessatti godhamaa ture. Akkamitti wal fudhachiifna? Callisnee waan kana fudhadhu liqimsi jennamoo hawaasa kana wajjin mari'atuu qabna. Inni biraa wantoota akka sadarkaa institushiniitti sadarkaa mayyuu ifatti hin ta'in malee caasaa dhaabaarraa ajaja ABO irraa wantoonni garaagaraan barbaachisaa ta'an akka established ta'u kan gaafatamaa turetu jira. Wantoota hojjetaman lafarratti hojjetaman waan baay'eetu ture jechuudha. Wantoota kana akkamitti? Caasaan kan Awustiraaliyaas ta'uu kan Ameerikaas kan Awurooppaas caasaa koreetu jira gubbaa amma godaatti. Waan kana hawaasuma kanatu immoo gaafataa ture qondaala dhaabaa kana yeroo isaan walgahii irratti argaman. Isa kana bifa ittiin wal fudhachiifnu tooftaan tokko dura bahee torban tokko torban lamaa fi hawaasa kana walitti qabnee ajaji dhaabarraa dhufeera. Wanta kanatu jira. Wanta kana keessa wal fudhachiifna ka jedhu dura hagoonuu ka jedhu yaada kaafne jechuudha. Yaada sana
lakkii koreen filatameera wanta qoqophaa'eera labsuuf iyyuu yeroo nu hanqataa jira wanta kana itti deemuu qabna. Wanti kun re'aakshinii fidaa namoota barbaachisoo hawaasa keessatti hawaasa kana immoo hawaasa karaa nama argataa deemta. Because qabsoo Oromoo keessaa tirastishuun tureera. Gaaffiin qabu kun wanni 1978 rakkoo dhaabaa keessatti uumame deebi'ee 1998 2001 2008 qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uumame hawaasa keessa ga'ee rakkoo uumeera. Troomaa qaba namni keenya. Isa kana irratti hojjetaa turre nuti. Wantoota sensitiif ta'an kana wantoota caccabsinee fayyisaa dhumne kana deebinee bakka duubaatti deebisuu hin qabnu. Kanaaf wanni kun sirnaan wal fudhachuu qaba ka jedhutu ture. Didamee wanni kun itti dhiibame haa ta'uu keessuma taa'amee immoo qajeelaa deemaa sirrataa deemaa jennee of amansiifnee osuma akka sirrii hin taane beennu of amansiifnee haa ta'u jennee gaa hojii kana jalqabnee jaarmiyaa Abaaboo keessatti asii namoota na gaafannan namoota anatu maqaas dabarsee kenne namoota naannaa kana walgahii jaarmiyaa Abaaboo irratti torban lama walgahaa ture irratti hirmaataa turre. Achi keessatti yeruma sanaa akkaataan adeemsaa waltajjiin dhaabaa beekamu kun waltajjii nama dhuunfaa falaash qoraacii fi waan akkasitti deemaa dhufe jechuudha. Ammoo kana fidii dhufe. Nuti koree qabna akka koreetti mari'atamee wantoota kanaa bifa kanaan qindeessina. Naannaa keenyatti differensiin sa'aatii jira. Haala naannaa keenyas nutu beeka. Haala hawaasa naannoo keessa jiru nutu beeka. Fagoo teessee kana godhi sana godhi wanti jedhu kun rakkisaadha. Sana irratti wal dhageettiin ni nafe jechuudha. Wal dhaga'uun ni nafe bakka jalqajeelaan jiruttis haasofne wanti kun ammumaan rakkootu jira. Rakkoon kun immoo ammumaan furmaata argachuu qaba kan jedhu keessaan haasa'aa turre jechuudha. Yeroo keessaan haasofnu hin furraa akka goonaa akkasii maatu jedhama malee wanti furamu jiru. Dhumarratti walgahii marraatu jireenyaan nu ari'e jechuudha. Akkeessa maateessu isin akka taaksii foorsiitti yaadduu isin taaksii foorsiidha akka taaksii foorsiitti hojjechuu barbaaddu. Taaksii foorsiin instituushinii kaleessaati kun jaarmiyaa jedhame gaaffii ifaa qajeelfama dhaabaa dhufeedhani qajeelfama dhaabaa immoo gannuu kennaa akkaataatti hojjennu ka jedhu gaafanne jechuudha. Waan ifaa gaafanne nuti. Innaan qajeelfamni waasaappiin darbeeraa jedhani. Qajeelfamni yoomitu waasaappiidhaan darbe. Okay, qajeelfamni kana si ilaallata jedhamee barruudhaan akka kanatti bahee erga jaarmiyaa ta'e gannuu kennaa hin jiru qajeelfamni. Isa booda immoo ajaja dhaabaa diddaniidhaanitu situmoo jechuudha. Kun duris tureera jechuudha. Abaa'oo keessas yeroo turre waan barbaadde siin jedhee namni ulee ittiin nama tumutu jira jechuudha. Qabsoo keenya keessatti character assassination, critical thinking yerootti yaaddee waa gaafattu nyaapha ta'ee yookiin waan fedhe siin jedhanii maqaa balleessin kun duris turte jechuudha. Waan haaraa miti jechuudha. Amma hattuu gantuu waan barbaadan namarra kaa'uun aadaa akkasiitu jira jechuudha. Kaleessa hawaasa kana wanni nu walitti qabnee deemaa jirruu fi tokkoffaa hawaasa gabrummaa jala jiru akka Oromoo waan ittiin keessaa baanuu qabna tokkummaa ittiin sirbinirraa wanni ittiin cherchii fi masjiidatti lafi ittiin hin kadhanne hin jiru. Tokkummaa immoo hojii namaatu fida malee achirra taa'ee rabbitu namicha tokkotu achii namaa fidanni jedhan sun kijiba jechuudha. Kadhannaadhaanis hin dhufu, sirbaanis hin dhufu. Hin dadhabne jechuudha. Nuhoodha hagaa caalu, walii birraati hagaa eenyu namni ittiin sirbine hin jiru. Sirba isaa albaama isaa keessatti namni ittiin goone hin jiru.
Garuu hojiidhaan hin jiru. Hojii kana immoo kan dhorkee hawaasa caalaa immoo hoogganatu godha. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e dhugaa walitti himanii hawaasi murteeffatuu qaba jechuudha. Egaa sana keessatti rakkinoota akkasii uumanii qajeelfama diddee kana diddee maaloodha warra akkasiitii warra taaksii foorsiitii kun maqaa balleessi akkasiitiin walga'ii irraa dhiibamne isa booda filannoo nuti qabnu qajeelaa wajjinis haasofne wanni kun rakkina uuma. Akka nam tokkottis haasofneerra ittis haasofneerra. Jaarmiyaan ABO kun yoo akka kanatti deema yoo ta'e yoo tole waggaa lama yoo deeme iyyuu guddaadhaan jedheenan akkasuma immoo ta'e jechuudha. Kun immoo qaalluu qabaachuu yookiin waa beekuu yookiin beekumsa addaan barbaadu. Ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromooti. Namni kun voluntarii walitti dhufaa. Sa'aatii isaa vaaluu gochuu qabdaa. Waan inni kennu vaaluu gochuu qabdaa. Nama achi fageessurra asitti ofitti qabuu qabdaa. Waan jedhamu kun nama dhiiban jechuudha. Amma gaafa itti haasofnee keessaan furra jennee qondaalota dirreettis gaaffiitu ture sana qofa immoo miti. Ijoon guddaa waan hedduutu jira. Yeroo jaarmiyaan kun asii labsamu dirree irraas re'aakti godhameera. Dirreen kibbaaf dirreen iddoo biraa qondaalonni gabbaanii nuti quban qabnu jedhan. Yaadatta yoo ta'e kan jaalsaamee afaanii walga'ii waaman irratti qondaalota nama 13 oltu argame osoo jaarmiyaan ABO labsamee jiru qondaalonni asiin argaman. Olola akkamii fide? Abaluu kan ganda isaa kaatee abaluu kan ganda isaa godhateetti hawaasa keessatti haasa'amaa ture. Kun salphina jechuudha. Hagam qondaalli waraanni bilisummaa Oromoo wal dhuunfatee jira, waliin hojjetaa ture waan namatti agarsiisudha jechuudha. Egaa rakkoo sana iyyuu gadi qabnee gadi baasuun qullaa ofii gabaatti kennuudha. Kun barbaachisaa minennee keessaan haasa'aa turre. Keessaan deebi'aa ture abalutti xalaa barreessinee maaloodha jinniidha justification wantoota wannoo gochuun dandeenye namaa deebisuutu ture. Namni taasoftus namni si gaafatus namuma keeti waan ta'eef akka ibsitu deebi'aa ture jechuudha. Namni challenge nama godhus hin turre waan ta'eef. Egaa sana keessatti nuti yeruma sanaa kaanee waan dandeenyu karaa sirna qabeessa xalaa barreessuu marii itti fufne xalaa hedduutu barreessame akka jaarmiyaatti USA, Austraaliyaa fi Awurooppaa irra namoonni agi tokko dabalataan immoo namoota bebbeekoo jedhaman kan kanaan dura walitti qabamaa turanii wajjinis xalaa isaanis immoo koree qindeessitu koree waa fala barbaaddu kan jedhamus uumnee namoonni kun namoota beektotaa fi dhageettii qaban hedduu asiis gara Ameerikaas jiran waliin mari'achaa isaanis hamma danda'an xalaa kana qondaala waraana bilisummaa Oromoo gubbaarra hamma zooniitti gahaa ture jechuudha. Ammayyuu nuti gaaffiin yeroo sana gaafatame karaarraa jallate adeemsi bade sun tartiiba qabachuu qaba. Namni tokko qofti gabbahee waan inni jedhu qofti ta'aa ture jechuudha. Maaliif taaksii foorsiin dookumentii ta'ee jira hawaasaaf gabaafamaa ture. Maallaqa badeechaa turan. Bakka akkasitti bade abbaa gammeerkatti bade maallaqa manatu bade jedhanii yoo na gaafatan hawaasi asii of keessaa na baasa bar yoo dirree jiraadhe na adabuu dadhabameyyuu garuu irra guddaan isaa olola jechuudha. Rakkoon jiru namni tokko waan hunda dhuunfachuu hawwuutu ture durumaanu jechuudha. Inni biraan immoo jaarmiyaa baqachuu sodaachuu jaarmiyaadhaan maqaa jaarmiyaatiin namni tokko qofti ol bahee waan hunda to'atee to'annaa isaa jala godhee jiraachuu akka uumame nuti yeruma sana juunii faa juulaayii faa osoo hin ga'initu waan kana ibsaa turre jechuudha. Jaarmiyaa baqachuu namni jaarmiyaan ijaara abbaa jaarmiyaa jedhamu jaarmiyaa baqate
Hawaasa kanan na diiga. Hawaasatu as taa'ee abbaan gammee dirree diigan. Abbaan gammee iyyuu nama cimaadha jechuudha. As taa'ee dirreedhaan nama tokko anamansiisee yoo gansiisuu danda'e anu nama jabaadha jechuudha bar. Paawurii ati hin qabnetu sii kennu jechuudha. Si galee maaliif qabsoo keenya keessatti wanni beekamaaf wanni ifaan hamiidhaan yookiin wannoo sana qofaanii lafa ga'u hin qabu. Lafa dhaqus hin qabu. Namni sirna qabaatee sirna sanaan yoo hin bulu ta'ee maqaa sirna sanaa qabatee ofii isaati qulqulluu of godhee ergamaa of godhee siin immoo sheexana si godha jechuudha. Tokko wanni na keessaa hubadhu waan gara fuula duraatti beektonni Oromoo irratti hojjechuu qabani. Akkuma hawaasaatti kufaayir. Namni gadi bahee dhugaa dubbatus hin jiru. Osoo arguu, osoo dhagahuu callisanii darbuutu jira. Maaliif kaaraakter assaasineeshiniin obboleen corratti jalqabee agarraa jira. Inni biraan wanni nu argine clarity of vision hin jiru. Ittiin nama leenjista, ittiin dhaadatta, garuu waan biraa hojjetta. Wanti amma nama attaak godhanii waan itti xiyyeeffattee gaafattu tokkoffaa barruu dhaabaa irratti hundoofte. Kaayyoof akeeka irratti hundoofte waan itti gaafattu. Erga namni tokko achitti kaayyoof akeekatti amanee leenji'ee waadaa seenee nama gansiisa yookiin rakkina gansiisa miti yooma namichi ganuu barbaade malee jedhuma. Garuu namni nama dhiibee qabsoo keessaan baasa yoo namni nuffee bahuu danda'a. Kanaaf rakkoon jaarmiyaa ABO jalqabumarraan osoo hin dhalatin yoo dhalates naafa dhalchachaa turre osuma keessa teenyu akkasuma ta'ee waan nama gaddisiisudha. Akka isaa sa'uun iyyuu nama salphisa jechuudha. Nan hubadhaa namoonni baay'een waan nu har'a haasofnu kanatti hin gammadanii kan ammoo namni gammaduuf dallanuu miti hawaasa keenya keessattis qabsoo keenya keessattis ka barame akkuma waan achii dhufeef tokko fudhadhu namaan jedhutu jira. Kuni seera jaarmiyaa keessatti waan dhufe fudhattee hojiirra hiikuun dhuguma. Ammoo wanni sun waan dhaabaati moo nuti kaayyoof akeekatti masakamnee amannee kaayyoof akeeka kana bakkaan ga'u malee yaada nama dhuunfaa bakkaan ga'uu fi namni dhaabbate hin jiru jechuudha. Kun immoo hubatamuu qaba jechuudha hawaasa keenya keessatti. Ilaalamuu qaba jechuudha. Hawaasa hubachuu qaba. Jidduutti dhiifama miseensonni ABO godina Ameerikaa fi godina Awustiraaliyaa turtan yeroo sana miseensa amma kamii of jalaa qabdu warri baatan sun? Maali yeroo sana tu achi keessa turte egaa xiqqoo dhagaa nutti akkuma sana miseensa amma fudhattanii baatan jechuudha. Yeroo sanayyuu xalaama yeroo jalqabaayyuu namoota hammar jiru natu liist godhee erge namoota dhibboota lakkaa'amanii liist godheen erge namoonni asii yeroo akkuma taaksii foorsiitti hojjechaa turre booda keessaa hawaasi bal'aanii nutti dhufee ture. Nutu waameyyuu miti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Hawaasa bal'aatu nutti dhufe. Waan baratame tokkotu jira. Jaallanuma nu keessa jiran koreema naannaa keenyaa jiran keessaa namoonni kuni dhugamu namoonni suni waan garagaraa ODF maaloo jinni waan akkasii keessa turan. Namoonni kuni wanni nu baasu waraana bilisummaa Oromootu nu baasaa. Isa malee hin qabnu. Isin immoo yeroo dukkanaa gargaaraa turtanii isinii waliin gargaaraa jedhanii dhufan. Innaan baga nagaan dhuftanii qabsoon bilisummaa qabsoo Oromooti. Kanaafi kottaa inneeniin namoonni lama lakki namoonni kun nu diiguu dhufanii ka jedhu shakkii uuman jechuudha. Lakki nuti namni kaayyoof akeeka irratti ijaarameeru eenyu abbaan eenyu diiguu hin danda'u.
diinni guddaan waan hunda qabateeru yoo nun diinne namni kun namni afaan Oromoo dubbatu namni dhufee maal kee diigaa yoo tofii keeti jabaattee jiraanne malee. Wanni externalize godhan kuni qabsoo keenya keessatti barameera jechuudha. Waan akkasii. Isa kanaa jennee lakkii jennee dhumarratti tasgabbeessinee waan jennee namoonni sun egaa gaafa jaarmiyaa ABO keessa gallasi koreedhuma turanii namoota yeroo sana immoo hin gammannetu ture. Boodarraa nu keessaa naannaa kana nama lamatu koree sana keessatti hafee nama 3 akka Awustiraaliyaatti namni jira jechuun dandeessu. I don't know namni 5-6 achi keessatti hafuusaa hin beekun. Hawaasi still numa waliin jira. Yoo fakkeenya borgabbaanee waamaa turre amma dhiyootti yeroo barbaachisutti waamna waliin hin mari'anna still hawaasi nu waliin jira. Amma yeroo hawaasi nu waliin jira nu dhaadannoo miti kun. Hawaasa kana hawaasuma nan qabsaaf jettu kana maatu uffata. Hawaasi kuni nama waa hubatu, nama waa beeku, nama waa godhu. Nama kana akka nama hin jirreetti ilaaltee nama dura deemuu atuu hin dandeessu. Jalqaba gad of buuftee nama kana waliin deemuu danda'u sirra jiraata. Ana keessi nu badhan. Maaliif hawaasi kun yoo ta'e aroogaansi taate si wajjin hin deemu. Jaba akkamii yoo taate iyyuu si wajjin hin deemu. Because nama bara ilma namaati. Value ilma namaa jalqaba yoo kennite qofaadha. Kan itti namaa wajjin deemuu dandeessu. Kanan goote yoo ta'e immoo jaba akkamii yoo taate iyyuu namni galagalee sin ilaalu jechuudha. Maaliif ilmi namaa pride isaatiifis ni jiraata waan ta'eef. Walumaa gala baay'ina namaa wanni I think liistii isaa argiteettan si'aa waan liistii maallaqaa waliin kan jaarmiyaa ABO'tti galchine liistii maallaqaa isa dhumaa gara 448 waliin kan galchine jireenyaattis kan eenyu qajeelaattis ergame jechuun namoonni hamma gahan naannaa kana jiru. Gara fuula duraattis immoo hojiin jabaan hojjetamuu danda'a kan jedhu jechuudha. Kana qofamu immoo yeroo sanayyuu chaapteriin gara meeqaatti guddatee ture jechuudha. Egalee kanaaf waan akkuma salphaatti wannoo yookiin baay'ina namaa sana osoo hin ta'in aayidiyaa sana dubbiin jiru jechuudha. Erga jaarmiyaan ABO dhufee labsame namoonni tokkoffaa dirree irraas akka bakka lamaatti kan himamaa ture namni ofitti hin fudhannee hawaasi shororkaa keessa galee maaltu deemaa jira akkamitti deemaa jira maaltu ta'aa jira ka jedhu shakkiitti uumame nutis yeruma sanatu wanti kun immoo sirrachuu qaba qajeeluu qaba jenne kana keessa gaa namni maal filatee erga akkas ta'ee wanni kun waan akkasii keessatti hirmaachuurraa teenye ilaaluu wayyaa ka jedhus warri fudhate jira warri immoo still wanti tokko ofsaan dhiibanii sirrata ka jedhee adeemaa jirus jira jechuudha walumaa gala. Mee galatoomi tokko iyyanni keessan yeroo adda addaatti iyyachaa turtanii bakka hedduutti barreessaa akka turtan kana duwwaa miti. Gareen adda addaa jaarmiyaa guddaa nama fakkeenyaaf qondaalonni 90 kan wajjin iyyatantu jiru. Koree jiraawwachiistuu namoonni iyyatantu jiru. Kuni hogganoota jaarmiyaa ajaja olaanaa bira geera. Garuu deebiin dheengadda arganne. Deebiin gaafa amajjii tokko ajaja olaanaan ABO nu deebise sana akka jaarmiyaa si wajjin jirutti jaarmiyaa ABO godina Awustiraaliyaa fi Kanaadaa keessatti baay'inaan jirtanitti deebiin sun sin quubsera deebii sirriidha yoo sin quubsine yaa gaariidha laa deebii jaalmarroon deebisee tokkodha. Yaa interview isaa dhaggeeffadheera amma wanni amma ilaalamuu qabu yeroo dura gaafataa turres nuti dhugaa dubbachuu akka koreetti haasofneera akka deebiin tokko achi hin dhumne guutuutti beenna ture. Maaliif wanni kun ta'ee jedhamee
ta'e jedhamee jaarmiyaa baqatu jaarmiyaa diiguun siin jedhe bar jaarmiyaa baqachuu fi diiguutu uumame kanatu baratan. Kaleessaa qabsoo amma durii hamii tokko ture beektotan jaallatu beektota dhaabbii keenya jaallatu wanti jedhu yoo amma keessa teessee ilaalte chaalenjii ta'uu hin barbaadu namni maaliif akka ta'e wallaale. Waan haaraa baratuun barbaadu waan kaleessa status quo sana qabatanii deemuu baruudha. Gaafa namni dhufee waa chaalenjii godhu immoo nama rukutanii ari'uun tureera. Amma wanni kun amma wanni gangalataa dhufe kun maaltu barame ammas nuti keessattuu dhugaa dubbachuuf wanni yeroo ijoolleen kun take over godhanii jabaannee deemuu qabna yeroo jenne wanni kaleessa hoogganoota ABO ittiin hamataa turame warri har'a liidarii irra jiranii positionii kana qabatanii kana godhu jedhee expecting goone xiqqoo ishee because dhaloota haaraadhaa anama maaf leencoo lataa maaliifitu jaal daawwit jaal leencoo jaallan kabiraa irrattu duulame kan jedhu gaaffii nattuu mamma yeroo teessee yaadu. Indoo oggorra jechuu miti namni indoo oggorra. Jaarmaa ABO hundeessuun hin barbaachisu ture. No, hin barbaachisu ture miti yeroon siin jedhu leadershipiin har'a jiru yeroo warra kaleessaa hamattu caaltee argamuutu sirra ture siin jechuu barbaadeen. Status quo isaan kaleessa wantoota isaaniin hamataman caalchifte yoo hojjette faayidaan kee maalidha kan jechuu barbaade jechuudha. Maaliif nuti ijoolleen kun hawaasi biyya alaatti ijaaramaa jira tokko biyya keessatti waraanni jabaatee ijaaramaa jira. Walumaa gala sadarkaa humna waraanaatiin jaarmiyaatiin akkasuma siyaasaatiin dinagdeetiinis guddatee akkasuma immoo sana keessa dippiloomaasiin bahaadha. Maaliif haguma humna kee irratti hundaa'a dippiloomaasiin. Sana irratti immoo clarity of vision kaleessa ittiin namni walabummaa Oromiyaa jaarraa iggitii itti tolchina jedhu dhaadannoo ture qulqullaa'ee magabbaa kan jedhu yaadaa ture. Garuu warroonni ABO bakka bu'anii haasa'anii wanni isaan haasa'anii gabbu'anii waa'ee dirree dhu'aa fi waa'ee Finfinnee haasa'uutti gadi deebi'ame jechuudha. Egaa maaltiin jechuu barbaadeen wantoota wal dhahaa wantoota wal hin fudhanne akka malee wal dha'u waan jetteef waan itti deemtu suni waluu ilaallachuu dadhabaa deemutu uumame jechuudha. Gaddeebi'anii waa'ee Finfinnee fi waa'ee dirree dhu'aa yeroo jettu maal jechuudha? Qulqullinaa godhatu. Amma BBC irratti waan jireenyaan si'a tokko haaseetu jira yeroo Tanzaaniyaa jiran si'a. Amma wanni nuyi sagantaa siyaasaa irraa qabnu gaaffiin Oromoo maali? Wanni nuyi miidiyaa irra taasifnu maali? Hawaasa keenya sodaanna moo faranjii please goona? Faranjiin an akka dhuunfaatti impeeriyaalistiidha jedhee namanan faranjiinu. Xiqqoo kontiraadigti wanti godhu hawaasa keenya keessattis warra qabsaa'ota jiran keessattis waan warri westernii kun abukaatoo dimokiraasii taatetti in ilaalama. Waan United Nations maaloo kana waan qeerensa ilkaan hin qabne kana wannoo jedhaniitti warri fudhatan jiru. Dippiloomaasiin humna keessaa dhufa. Gaafa intarastii isaanii dura dhaabbattu dirqama si wajjin haasa'u. Isa kana gochuurraa achi kadhachuutu jira. Ispoonfiidiin immoo hin jiru. Namni dhufee bilisummaa sii kennu hin jiru. Oromoo du'ee dantaa isaanii mine ofii nama ajjeesaa oolu. Amma immoo sadarkaa itti dantaan keenya badaa jira jedhanii pirezidaantii dhaqanii mana keessaa fuudhanii mana hidhaa isaanii galchanidha. Dimokiraasii isuma itti bu'aa turre. Hiriira bahaa turre kanarraa waan baay'eeyyuu baratuu danda'a jechuudha. Maaliin siin jechuu barbaade haalli nuti ittiin qabsoo sana ibsaa turre warra biyya keessatti galee warra karaa nagaa qabsaa'u hin abaartaa ofii keetii immoo waan isaanii gadii hojjettaa jechuudha. Kunis sirrii miti. Erga waraana ijaarrannee sadarkaa Finfinnee jalatti ijaaranne
Oromoon waraanaan impaayera sana diiguu danda'uu irratti hojjechuudhumatu nurra jira jedheen amanaa ture. Kanas ta'uu qaba. Ammas ta'uu danda'a. Yoo kanan gootu ta'e sirna sanaa wajjin negosheet yoo goote waanuma amma South Africa fa'aa keessatti faranjiin Mandeellaa achi keessee birookiraasii ishee achitti dhiiftee har'umayyuu uummanni South Africaatti safar gochuun ala waan addaa fiduu hin dandeessu jechuudha. Waan addaa fiduu hin dandeessu jechuudha. Sana immoo argatuun ni danda'ama akka ammaatti osoo lubbuutti wal eegin yoo sana ta'e jechuudha. Akkuma taate hin danda'ama jechuudha. Erga lubbuutti wareedde immoo sirni sun dhabama ta'uu qaba. Jedheen amanaa jechuudha. Walabummaa Oromiyaa sila tokko akeekniif kaayyoon ilmaan Oromoo irra dirree qabsoo jiran kan du'aniif kan ajjeesaniif kan waa bayii meeqa keessatti qe'een Oromoo gubatuu fi Itoophiyaa ijaaruuf miti. Sana beekama. Walabummaa Oromiyaa yoo ijaaran. Egaa yeroo darbee warra walabummaa jibbu leellisu ni jibbamaa jedhama. Sunis waan irraa hubatte qabda natti fakkaate wantichi kanumatu jira. Anammallee gara gaafii koo dhugaatti yoon ammallee tokko humna guddaatu citee ala kana jira. Si waliin. Humni kun harka isaa waraana bilisummaa Oromoo gargaaruurraa waan sassaabbatee fakkaata. Humna guddaatu citeen wajjin jira. Humni kun ijaaramee wal barsiisaa jira, wal kurfeessee wajjin deemu jira. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa nama tokkotu yeroo waajifatee waa diigee namni namuma kana himatu malee nama biraa himatu hin dhageenye. Iddoo adda addaati. Maqaa moggaasuu hin galchu namni kun. Waan barbaade sitti moggaasa yoo iyyatte deebi'ee hin dhufu gaafiin kee. Waan seeraaf dheera jaarmiyaarra jiru ammoo kanatti iyyattu. Inni nama jedhe gaafii keessaniif deebiin dheengaddaa gaadha moo deebi'eera yookaan immoo waan gaafattaniif deebiin sinii deebi'ee jira moo hin jiru heeraaf seera jaarmiyaarratti ati miseensa dhaabaati gameessa. Heeraaf seera jaarmiyaarratti heeraaf seera dhaabarratti miseensi gaafii gaafate miseensota hin jennamu miseensi tokko yoo gaafate yoo xiqqaate miseensota 1000 lakkaa'antu gaafii kana gaafate ana wajjiniin koree nama qondaalota nama 90tu iyyate si wajjiniin amma iyyate hin beeku iddoo biraallee guute an biraallee haga ammaa deebiin nama tokko hoogganarraa deebi'eef hin jiru. Namni kun waardiyyaa nam tokkooti. Mee kanarraa waan hubattu walitti cuunfiti achumaanis yaada kee nu dhaammadhu sagantaa keenya kanumaan xumurra fayyaa ta'e. Gabaabsee jechuuf deebiin deebi'eeraasa jette akkuma siin jedhe deebii nuti amma deebii dhuunfaa waan nu eegaa turan jiru. Jaarmiyaan kun karaarra bu'ee jaarmiyaa abaaboo fakkaatee deemuu qabaa gaaffiin keenya inni guddaan. Maaliif pilaatfoormiin waltajjiin dhaabaa waltajjii nam tokkoo ta'e. Heeraaf seerrii nama ta'e, sirni nama ta'e. Kuni sirrii miti nu balleessaa deemuun danda'u. Nama faarsinee lafi nuyi ga'uu dandeenyu hin jiru. Nama kan itti ijaaruu dandeessu kaayyoof akeeka irratti nama ijaaruu dandeessu. Nama du'u, nama bor dhukkubu, nama ganu irratti wannoo gochuu hin dandeenyu. Nu hooggan irratti rilaa'e ta'uu hin dandeessu. Maaliif isuma fagoo dhiisii 2018 hoogganni dhaabaa meeqatu dhaqee RPP keessa. Namni biratti hin dhumne, namni biratti hin hidhamne, ajaja isaa keessa jalatti namni hin dhumne, hin duune, risoorsiin Oromoo hin banne. Si galee? Kanaaf isa nama dubbiin jiru. Wantoonni jaarmiyaan kun jaarmiyaa ABO booti. ABO waan ittiin masakamu qaba. Isa sana qabannee jaarmiyaa
sirna qaba, seera qaba, qajeelfama qaba. Bifa sanaanii hadeemudha. Waaltaa hoggana waaltaatti bulaa jedhamani amma inni kun hin jiru. Yooti gaafattee ajaja diddeesiin jedhanii mataa si dhawu. Si galee gaafate maaliif akkas ta'a jettu ajaja diddee qajeelfama diddeedha. Si dhawu jechuudha. Uleedha jechuudha kun. Malee deebiin immoo dheengadde akka kanatti dhufee deebifame hoogganumti ajajaan olaanaan waan sirna dhaabaan ala godhe. Seera dhaabaa keessatti yoo ka'ee cichaan ulee seeraaf to'annoo jala gale namni diffeendisi gochuun qabu. Miseensi dhaabaa kamu hoogganni kamuyyuu. Sirna kun waan barruu irratti galmaa jirudha. Namni tokko himatamuu danda'a. Himannaa isaa immoo koree seeraaf to'annootu jira. Dhimmi isaa ilaalamee namni himatamuun addunyaa kanarratti haaraa miti. Tokkoffaa fakkeenyaaf ammaa namni kun nama jaarmiyaa ta'uu dhiisuu danda'a. Nama bakka biraatti hojjechuu danda'a. Garuu bakka hundattiin godhaa jedhee waan hunda yoo dhuunfatee yoo himatame inni jalqabaa nama tokko hoogganni gabbayee erga diffendi godhe hoogganni kuniyyuu maaliif akkas gaaffii keessa nama galcha jechuudha. Maaf gad buuse hoogganni? Jaallachuu danda'a. Nama jabaa ta'uu danda'a isaaf. Garuu nu waliin hojjechuu hin dandeenye. Amma dubbiin aniifati waliin hojjechuu dandeenyaa jennu. Garuu inniif inni waliin hojjechuu danda'a. Waan kana hoogganni silaa dubbii kana ilaalanii dubbiin kun har'a miti. Nu qofa miti bar. Biyya keessaa caasaan ture maalirra gahe ni faca'an bar. Himannaan immoo isuma irratti baname. Arraata bilisummaa Oromoo keessatti nama meeqatu rakkinni kun karuma isaa dhufe. Iyyannaadhaanis koree seeraaf to'annoo bira jira. Wanni waan bakkee jirudha. Arraata bilisummaa Oromoo caasaa jaarmiyaa biyya keessaa maal ta'an eessa bu'an ijoolleen sun. Nullee biyya alaa jira. Hin nyaanne hin dhunnaa ammoo nu dhukkubsaa fi to'achii dubban. Egaa sana keessatti iyyannaan sun maaliif underestimate ta'e? Nu amma nama kana ari'aa biyyaa baasaa akka godhaname jedhan jiru. Wanti jedhame wanni kun sirna yoo hin godhatin deemuu hin danda'udha. Nama bakka jijjiiruu dandeessa. Silaa hoogganni waan kana ilaalee dhaggeeffatee wanta kanaaf furmaata barbaachisa. Nuti isaa hojii abaluu wajjin hojjedhu abaluun wajjin hojjetiin jechuu hin dandeenyu. Bar mootummaa wajjinuu isa si ajjeesu wajjinuu dhattee teesseetta miti. Warra kaan ammaa akka hamiin jirutti TPLF wajjin faannoo wajjin maaloo wajjin haasaa akkasii jira. Hooggannu yeroo itti gabbayee haasawtu jira wajjin haasawtu jira. Ammoo miidiyaa isaanii wajjin lidatu fa'aa wajjin. Mariitu jira. Ammoo nama qaabsoo keessaa gaaffii gaafatu maqaa balleessuun nyaapha gochuun hattuu gochuun furmaata maalii fida? Tokkummaaf qabsoomneetta, mirga dhalamaatti, dimokiraasiitti. Amma warruma amma fakkeenya mormu absoluut warra jedhee kun akkas ta'uu qabaa hoogganatu jedhe. Hooggana jedhe yaa ammoo akka sagalee rabbiitti fudhatuun. Maaliif hawaasa keenya keessatti amma hawaasuma Itoophiyaa jedhamu kan Oromoo dabalatee rakkoon jiru kan akkan hubadhutti jechuudha. Kana waan beektonni qoratanii waa dhaloota borii wanni hin godhin kufaatii fida. Namni brain washed ta'eera. Abbaan amantaa tokko nama barbaade gara barbaadetti jallisee deema. Namni akkas ta'uu malee namni yoo waan gaafatu ta'e doofummaan sitti duulaa deema. Qabsoo keessatti waa gaafachuun kaayyoo akeekii kuniyyuu tarsiimooti baafatte iyyuu wantoonni jiru iyyuu yeroo itti review ta'utu jira. Haala addunyaa wajjin wantoota garaagaraa wajjin flexible taateen deemtu yoo ta'e dhaloota dhufu wajjin deemuu hin dandeessu bara. Qabsocha bakka hin ga'u dhiisuu dandeessa. Malee akka kaleessa akka nutti kennamettee hin deemette rakkisaadha jechuudha. Gaaffiin gaafatame gaaffii sirnaatu gaafatame. Gaaffii sirnaa kana deebisuurra nama gabbahanii wannoo jechuun nuyi
maal taana? Warri bees maal ta'a? Garuu namni dubbate kun maaf sadarkaa sanatti garuu buusa? Sadarkaa sanatti. Balleessaa diffendi. Okay, nama tokko qofatu qulqulluudha. Nama tokko qofatu wareegamatti baasee. Nama tokko qofatu jireenya itti dhabee. Warra fiixaa dhabeetu jira. Warra Oromoo waan hin taane iyyuu hin qabu bara. Ammoo namuu haga isaatti wareegama walirra haa jiraatu wareegama kaffaleera. Wareegama akka uummata Oromootti kan kaffalaa jiru. Malee wareegama nama tokko qofatama namaadha. Inni kaan hattuudha. Inni kaan immoo wannoodhaan kun baruma warri bara firdiitu dhufaa qiyaamaa dhufaa warra jedhanii dhufanii ataggoreedhanii imagination nuu kennan sana dubbiin nutti fakkaate jechuudha. Kanaaf deebiidha. Kun deebii miti. Deebii waa'ee keenyaa iyyuu miti. Hoogganni kun iyyuu eessa of kaa'edha. Eessa of kaa'e maaf gad buuse? Nama ol fagootti ilaaltu maaliifitu gad buuseedha iyyuu ta'an kan hin gaafadhun. Aaruu danda'a, dallanuu danda'a. Barkaleessa diffendi gochaa turre miidiyaarra baane miidiyaarra tureera. Yeroo isaanii warra biyya keessaatiin waa jedhama hawaasi nu gaafatu hooggana kana diffendi gochuuf miidiyaatti baane yeroo walga'ii hawaasaa irratti diffendi gochaa turre. Dogoggoran beena. Garuu immoo hin bilchaataa hin sirrataadha. Namni miira keessan gala. Garuu inni kun amma sadarkaa isaa namatti deemanii nuuf deebii kennuu osoo hin ta'in tokkoffaa ummatichas tuffachuudha. Inni biraa immoo an frustration natti fakkaata. Si galee maaliif? Okay, leadership isaanii jalatti maaltu ta'aa jira? Waraanni ganaan jiru. Sanyiin faan hin ganne. Yeroo hundumaa fuunee isa galeen gantuu maaloo okay, faaktoriin isa galche. Kaleessa namni sirraa dhumee ajaja kee jalatti dhumee wantoota baay'eetu jira bara. Amma qabsoo keenya keessatti amma black and white ilaala. Gantuu maaloo jinni sheexan walitti maxxansee sirbee wanno jechuuma kana barre. Kanaafis amma namni waan barbaade namaan jira. Garuu rakkinoonni nama gashu kuniyyuu akka dhaabaatti qoratameera. Hawaasi keenya saamamaa ture bara. Murna ciccitee ba'u. Iyyatamaa ture. Maaliif? Kun leadership kee jalatti. Okay, horiitu badeedhame biyya alaatti. Under your leadership. Leadership makeeti bar lafatti baqattee jalaan baatuun qabdu. Okay, namatti matame. Leadership kee jalatti bar. Kuni silaa gaafa namni si qeequ gammaduutu sirra ture. Hin guddatta kaa. Zamoor qeeqamtu amma namni guddachuu barbaade gaafa namaa banaa ta'u gaafa qeeqa fudhachuu jalqabdu guddinni kee hin saffisa. Gaafa defense mechanismii galtu gadi bu'aa deemta jechuudha. Hiika hin qabuudha. Kanaaf of sirreessuunis ni danda'a. Qeeqi keessan ABO'n barii qophii qeeqaaf of qeequu edee barsiisaa ture. Garuu practically sensitive hin baqata namni argineera. Egalee garuu wanni sun gaariidha. Nama si shooshilurraa nama kallattiin sitti mee tartiiba si qabsiisutu siif gaariidha. Namni sitti himuu qaba, sitti dabarsuu qaba, karaarra si buusuu qaba. Malee baqattee difensiivii keessa galtee ijaarsiti fiddus hin jiru, qabsoos hin fayyada, ABO'n dimokiraatawaadha, waaltawaadha, mirga dhala namaa maaloodhaaf deemna jenna addeebitee immoo mataa keessa nama dhodhooftaa. An hiika fide jedhee hin yaadun, deebiidhas jedhee hin yaadu. Walumaa gala sadarkaama hawaasaattu. Waan nuyi haasofnu kana namni baay'een itti dallanuu danda'a. Amma waa'ee nama gammachiisuuf dallansiisuu miti. Garuu qabsoo kanatti namatu wareegame, qabeenyatu badee, jiruu Oromootitti bade. Haguma qancaraa deemutu badaa deemna. Hawaasi keenya maalirra jira? Waggaa 7 maal ture, 10 maal ture, har'a maal jirra? Garamitti deemna yoo jette dhaloota akkamiitu uumamuuf deema?
Because addunyaan baay'ee jijjiiramaa jira. Addunyaa jijjiiramu keessatti hawaasi keenya immoo eessa ga'a? Lafinni itti deemu. Orderii dhumte addunyaa iyyuu baay'ee jijjiiramaadha. Torbanootuma kana keessa iyyuu waan hedduutu ta'aa jira. Sana keessatti bakka kam dhaabbannee argamne? Egalee. Kanaaf waan hedduu waan nama gaafatu warri beekaadha jedhamu sama dhokatee taa'urraa hawaasa kana qaruutti burjaajii hedduutu jira kan politikaa qofa miti. Egalee. Inni biyya keessaa mataa callisee korodooriitu ijaarame maaloo dhedhee wacusee bakka isaan jiru kanaaf bakki wal barbaaddachuu qaba. Hawaasi Oromoo waa dhaggeeffachuu yeroo dhaggeeffatu immoo waa deebisuuf dhaggeeffachuu osoo dhiisee gaariidhaan jedhan. Bornama waanaan jedhaaf sodaan jedhamiti. Dhaggeeffachuudhaafitu deebisuudhaaf dhaggeeffatte yoo ta'e rakkina qaba. Waan sana hubatte maaltu duuba isaa jira jette yoo hin ilaalin hedduu rakkisaadha. Kanaaf wanni jechuu danda'u galatu. Ulfaadhu gaafii baay'een qaba. Garuu irratti hin kaasu deebinee waan mooraa ammaa keenyatti karaatti deebisu wanti ittiin godhamu mooraa qabsoo yeroo baay'ee jaalladha.